ni arraba bar obboleeyyan kiyya ka islaama yeroo teenyatana maa laa ya'anitti dabarsu jirraa a'azzakumullah garuu rabbiin keenya jalla jalaalu rabbi yeroo ammaan tana isin akkana balleessitan tana hisaaba wal goonaa je'eeti qur'aana isaa bareedaa kana keessatti wadduhaa wallayli idhaa sajaa wadduhaa jee bar yeroo orraatiin hin kakadhaa jee wallayli idhaa sajaa hal kana ammallee ifaan ka dhufe kanaanin isnii kakadhaa jee wallayli idhaa yaghshaa wannahaari idhaa tajallaa je'eetiti qur'aana keessatti nuu kakataa walfajr walayaalil ashr bariinin kakadha ammallee walayaalin halkanoowwaniinilleen kakadhaa ashrin halkanoowwan sanuu kudhanta taate bakka kaanitti waqaala ta'aalaa dhikru wal asr inna li'insaana lafii kusr asriinin kakadhaa jee cuftii ilma namaatu kasaaraa keessa jira illa alladhiina aamanuu waamilu saalihaati watawaasaw bilhaqqi watawaasaw bisabr jara afuran kana malee warra iimaana qabu malee warra ammallee dalagaa gaggaarii hojjete malee warra toltutti wal ajajee hamturraa wal dhorke malee yeroo kana gootu miidhaatu dhufa warra obsa walii dhaame malee ilmi namaa cufaatu kasaaraa keessa jiraa nuun je'een siin jaabar obboleeyyan kiyya ka islaamaa ulamaa'in maal ja'an wanni rabbiin jalla jalaalu rabbi yeroodhaan akkana kakateef yoomal qiyaamaa yeroodharraa rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa irraa nu gaafataa tana rasuulli keenya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam كما في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي في الجامع وأبو يعلى في مسنده والدارمي في سننه وصححه علامة الألباني لشواهده كما في صحيح الجامع وفي السلسلة رحم الله الجميع رحمة واسعة من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن لحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تزول قدما عبد حتى يسأل عن أربع لا تزول قدما عبد يوم القيامة جت روايانتان هنسسه ملي لمن قبرجا هنسسه قياك يا مادا كيستي حتى يسأل هم قافة متي عن عمري إساتر فيما أفناه مال كيستي فتي وعن علمه ماذا عمل فيه هنگ علمي إساتر قافة مو ملي إسا هنسسه علمي سن maal keessatti dabarsite maal itti hojjatte beekumsaan sii kanne wa an maalihi min ayna iktasabahu wa fiimaa anfaqahu horii isaatirraa hamma gaafatamu miilli isaa lamaan hin sossohu horiin sii kanne horii kana eessaa fidde maal keessatti baaste wa an jismihi qaama isaatirraa hamma gaafatamu miilli lameen gabrichaa hin sossaamu qaamaan sii kanne kana maal keessatti balleessite riwaayaan abdillaahi ibni mas'ud أبي عبد الرحمن عليه من الله الرضوان وعن شبابه فيما أبلاه دردر ما سيكني دردر ما تيتنا مالكيسا فتين ونجا أبليين كي يتكو أدو جنو فتن جناني مال جنان أرانتنا وجي منا هذا ونو دردر ما سيكني مالف umrii tana keessatti waan feete godhuu dandeessa gaara kana ol baatee dhagaa habbatti guuriyoo siin jaanni dandeessa garuu maali dabarsu jirra dardarummaa keenya obboleeyyan kiyya ka islaamaa mee wanni nuti goone obboleeyyan kiyya ka islaamaa lubbuu teenyaaf maal goone hawaasa keenyaaf maal goone biyya teenyaaf maal gooneen isiniin jaa obboleeyyan kiyya itti haa faayidoomnuu yeroo teenya nama garii yoo laalte bar yeroo teenyaan dabarsu jiraa siin jaa namni si gorsuus ammaa siin jiru yeroo tee dabarsutti hin jirtu obboleessoo if ajjeesuu jirtaan siin jaabar nam takka ammas namni isin gorsu hin jiruun jaabar mee laalime cal je'eetuma hulaa namaa jala taa'ee waayifaayi isaa meeqa guutuu ka faayidomu nam takka sin gorsuun siin jaa harka sii dhawu jiran seetee yaa obboleessa kiyya ka islaamaa umrii tee guutuu if ajjeesuu jirtaa bar hawaasa kee keessatti shaamaa urjii taatee mul'achuu hin feetu ati obboleeyyan kiyya hin feetanii hawaasa keessan keessatti akkas taatanii mul'achuu mee dubaree hoo maaliifitti hin faayidoomnee yeroo teenya orma biraa laaliin siin jaabar eessa jiran ummata ameerikaatii fi awurooppaa eessa jira mucaa xiqqaa amata 10 takkaatiitu bar mataa nama dhukkubaan siin jaa waan inni godhu nuti maalaa yaani qur'aana jetta umaa takkan beeynuu diina islaamaa ta'ammayyaa jettus umaa takka namaa waliin ka wal dorgoman jaalawwan kiyya ka islaamaa
hoggumee kaan isinin jee ammas jechuun ifadhu fuulduraas numaan ja'an siin jaa inshaallah beekumsaa fi amala gaarii ni bar odoon isinittiin dheereesineetiin siin jaa waan yeroo teenya tana akka itti hin faayidoomne waan nu godhuuti jira wanni san waa afuriin isinin jaa tana qarriinfoo teessaniin naa qabadhaan isinin jaa wanni duraa yeroo teenyatti akka hin faayidoomne kun godhu maali ni beetanii ittibaa'ul hawaa jaalala nafsee jala deemu isii tana daaraa si gooti wal hawaa sinjaan ulamaa'iin rahmatullaahi alayhim rahmatan waasi'a malakun mootii